يعني وجير يسوفي دا جتشودان يعني ما وجير يسون سوفون يعني نبأ ويو أفلاك يا يو نا أفلاك يا نمني بلس تكوفا إسيدا mana tuan sila nanninya ne wa akana kana na ko kala atam madabe me nan tane waka woni magala ti dabon de dida in bilchane bilchate njir kunda ku da moda ku miti kuma ma to da ku da kuni jubna da ma marate mu biranda wartin ebe wana kanura abo abdi wana kanura rabsi wana kanura ebe kama kana balle samale undi ke sanuski la la sinundu kama sa ha sabon to adille fayo ha la ke hodo la da bo andura ya ala andura ya la kani ka jirun qabto hatta yoni khay birata la qobati ma kana kana qabta mala nama khasatti kama fukata tan qanira maqasi balle su qanira السلام عليكم الشمار كفوني كبجنتو تافر بكتو كينيا جرى جرتو بك جرتني ناغيني كي يسنا ققبو سنين جدا akkuma beekamuga abdiin bakka mara filatee asittiin kana qopheeffatu saatiif hedduu gammade waan ala xalabamu malu ani manatti qopheesseefi jira isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya namoonni ni waames nu kabajanii hundi isaanii asitti argamanii jirani si'a tokko mee abdiidhaaf haamlee naaf kennaafi isiniin jedha Fafnini abdiidhaaf haamlee kennaa isiniin jedheefi hordoftootaaf kabajamtoota kiyya isinis keessummoonni kiyya jechuudha يعني ما نسا ديسه يوكيم مودو براتيس قبيفتو فهمناني قبطوره غرو وان نكبجوف وان نجالتوف أسيتي قبيفتي جرا أسيتي قباو ساتي في مو أنيس هدو تغمدي جرا سنين جدا نولي هدو غمدي جرا أسيتي وان كرمدا نغادو بچورا فورا وني سيلي مالي Anjal kaballe wonni nafakati mali da way Usman ko ban qabatin asid do site jaati way ittifudu way as gote yede shakkature amma bar nuyi musi khate jirjirte mai kirabutte ga sanuma fu bar oso akasi wonna jeni iciti kan dafer rabasu bar wan kan to qarafi bagata nutu kana bu itmade aywa sanifu amilenga nutindinu anis qalbi dan sanine ku jira mega nuftu ku demta sai sumay naga wan ko ani duga du bachura ummata kana hunda bakka bu e chora gafi siga fadu ka bachora Gafi asiga faddu atifinni wal quba qabdan jedheti yaada yeroo mana kanatti waan kan hunda qopheessituuf inni yeroo kana waa haasuftanii waa mari'attanii malee lafatti miti ka waan kana wanni hundi qophaa'eeti namni kun hundi iddoo kana affeerameeti iddoo kanatti argamee jechuudha wama akkana fakkaatitti akka yaada kiyyaatti illee jechuudha wanni kun maal ilaallateeti iddoo kanatti sagantaan kun ka qophaa'e sagantaa qubeellaa yookaan nikaatimoo يعني سكنتا مالي سكنتا كنا سكنتا مالي كته نموت هندافو يعني ومن هندو هوين إيجا جرا وانت إف كيستو أنفرقوا دبّت جراف ومثلا هذا أقوله في مدمج جرا جرا أرسلتي أسيتو غرفة برد ويسني جرني إيه كنا أبو أسكيس يولالو أنما يعني وجوله هندو تمام بيكو أرسلتي برالله أسكيس جرتنا تفكانه كم شو بربادي وان كان بيوان كان أكاد نبوه بربادي وانكو yaa akkuma keessanii wanti addaa tokko kana jedhame wanti naaf ibsame hin jiru dhugaa dubbatuudhaaf garuu ganda keessanitti haflaa godhadhaa manallee naa qopheessi naan jedhe kanniin waan argitu kana guutuullee an ofumaaf bitadha jedhee turenni yaani hangarummoo kabajaa fi jaalalaa fi isaaf qabuuf jecha yaani waan humna kiyyaa godhe kanas immoo ofii kiyyaa hojjedhe jechuudha abdii waan alarraa xalabate yoo jiraate keeka qofadha kanniin yaani asiira kana bishaan waan argitu kana anumatu godheef jechuudha garummaa ani waan kana jedhee hin beeku waa takka hin beeku haflu Mashallah kabamtu kiyya jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf waan kun baay'ee tokko nu hagalatumtu iddoo kanatti waan akkana obboleessa keenyaaf waan kan hunda qopheessee iddoo kanatti nu affeeruu isaaniitiif nullee isaan galateeffanne jechuudha amma garanumaan gara abbaa dhimmichaatti isin dabarsina jechuudha abbaa dhimmichaa eenyu abdiidha abdii amma asin jiru ala jira yaamneeti waan iddoo kana nu yaameef dhufee takka waan kanaaf asit dhuftanii kanaaf asi isi yaame jedhee takka nu ta'e akkami sanifu maal lubbuun asin gulaa namoonni waan taane shakkaa jira kanaaf waan tiyaa'u shakkaa jirti yoo dhufee amma waan taane hin jirti amma isin illee dhugaa dubbachuudha onni isin dhaabbataa jira wayi isaanii aruu ani kana hunda jalaa bahuudhaaf Mustafa deemiiti abdii nu yaame kottu kabajamtoota keenya isinillee hanga xumura sagantaa kennan hordofan affeeraa keenya waan nu dhaguu barbaanne kan isinillee akka dhagahuudhaaf muddamtanii jirtan abdii sirraa qaba jechuudha mee wanni asii qabamne maaliidha kan jedhu tilmaamallee karaa koomintiitiin nu barreessaati nu eeggadha isin jenna. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Ahleen wasahaalin. Tole kabajamtoota hordofaa keenya akkuma isin jenne jechuudha abdii Mustafaa nu yaamee nu fidee jira jechuudha abdiin asitti nu argamee jira namni hundi akka hawwiin eegaa jirtan jechuudha ni beeyna hunduma keenyattu hawwiidhaan eegaa jira jechuudha
abdiin kun asin nu argamee jira jechuudha. Obboleettiin teennallee waan kun haa kabajamtu haa ulfaattu maaliif qophii kana akkuma inni nama hundaa yaamatee jechuudha. Qophii kana waan asirratti argamu kanneen jechuudha. Mana kana qopheessitee daabboo alaa bitamu kanneen keeka waan garagaraa kana ka alaa bitamu ture sila mana kanatti tolchitee fi jechuudha. Akkana sagantaa bareedaa ajaa'ibaa kana qopheessitee isinillee baay'ee tokko haa galatamtu baay'ee tokko galateeffannee jechuudha. Amma ammoo gara numaan gara abdiitti isin dabarsaa maaliif akka iddoo kanatti argamne maaliif akka bakka kanatti nu yaame akka nu himu amma gara numaan abdiitti isin dabarsaa jechuudha. Hajjatillee gara numaan galatoomti ani waan si fakkaate dubbatte dhugaadhaan bishaan kanallee peepsii maal kana sapiraayizii kanarra akka namni naa bite waan kooti naa bituu isii osoo hin ta'in naa bituuf yaaduu isiitiif yeroo takka hamilee naa kennaafi. Kanallee silaa akkuma agartan kabajamtoota agartoota keenya kasilaa mana hoteela garagaraatiif innu hoteela garagaraati silaa kabinnu wacii sirraa hambisaa waan takka bitatin keekii qofa jettee daabboo manatti gootee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf isiin akka yaada isiititti yoo akkana laalu haflaa kiyyanaa tolchuuf taatee hin beeku garuu isin fuulduratti xiqqoo kan yaani qaanfadhee jira. Sababni qaanfadheef osoo ofiiyyuu bitadhe ka jedhu xiqqoo natti wannaa jedhe jechaadha. Ofiiyyuu bitadhe osoo ka jedhu xiqqoo wannaa jedhe manatti waan silaa namni nyaanne waan akkanaa kana naa qopheesse. Kala atamma dhaabe mee naan taane bakka walumaa galatti daabboon dheedhiidha hin bilchaanne. La walumaa galatti waan kana hojjechuudhaaf wanni si kakaase maali gaafis irraa qaba waan kun. Ani waan kana dura namni baay'een haflaa inuma godhataa kun mana ofii godhataa kun ammoo ala godhataa waan kana takka guyyaa jalqabaatti waan akkanaa kana argee waan kana wanni si kakaase atammoo maalidha sababni maali? La sababiin ani namni tokko mana keetti waa oguu godhatu naani nama cina dhaabbatuun dirqamadha akka kiyyaatti jechaadha akka yaada mataa kiyyaatti anisuma gargaarsaa fi maaliif yoo jette inni haadha manaallee hin qabu akka keessan kana kophaadhas jedhee yaadeeni yaani wacii hir'isuufidha jechuudhaan yaadee. Maal wacii hir'isuun sun suufunyaan hin nabaye wayyu haflaa kiyyaayyuu namni balleessi tokkoffaa isiidha. Maaliif ana osoo taate hadha kanan jedhu yaani daabboo mana naa gooti annaa bittisee malee mana gooti hoomse kana mana gooteerti kun akkuma gartan bilchaateen jiru kun daakuudha moo daakuu miti kun maaltu daakuudha kun jubnaadha maraattee mucata akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya bakka haati sabkee bar qophii kiyya balleessee jirti. Dhaaba abdii atama waan hin taane naasee dhageeffadhu atama waan hin taane asaarta dhageeffadhu. La abdi dhagee fadhatam la biraan dabartin eebi waan akkana nura dhaaboo abdi waan akkana nura dhaabsin jedhe waan akkana dhaab eebi kabajamtoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf an baay'ee tokko aareetiin lafaa ka'ee maaliif amma isiin tun osoo silaa amma daabboon kun waan kan taane osoo innuu badaa ta'ee waan akkana ati uummata keessatti waan akkana jechuun qabdu wanni kun eebidha amma daabboon kun maal daabboo anu habba lama sadii nyaadhe kana dura daabboo waan kan taane atama isii tana maqaa balleessu waan akkana haasoftee wanni akkana kun sirraan eeguma eebidha naan taane isin qopheesse waan isin waamee dhuftaniif galatooma isin boqosuu daabboo dheedhii kun olaan haa taakudha moo maal eeretu jirre moo yoo gaasiin hin jirre gaasiin hin jiru hin jedhamu ani bitu jedhe maali baantu si boqoqsa sim jedhe la isin la dhaab isin mana namaatti kabajaan yaamamtee uummata kana hundatti isii usuu nyaanni kun badaa ta'e waan akkana jechuun angaruu akka iyyatti qaalina fakkaata eebi waan akkanaan jira maqaana balleessa malee hundi keessan uskii ilaala isin hundu qammasa haa sabbantu hodhu atillee faayo haa laan tanuma mee maal ta'e haa ayyee hodhu la daabboo an dura nyaadhe maaltu bukosi fedha an dura nyaadhe daabboo nyaadhe dhugaa dubbata daabboon bareeda kabajee mana ofiitti kana sii godhee kan akkana namaan jettaa dhugaa malee dhugaa arrabsoo kee daabboo waan kan ta'a jedhee baan daabboo waan amma daabboon kun bilchaatee raabdeera maaliiti kun jubna daabboon kun bilchaatee kan bijaan maa nyaata dha tummaa la atummaa nummaa nyaata la ani sin kan fakki ega garas o ega dubbattemu ega dubbattemu jedhe maal garas nyaatu galle abdila qaanyi kan jiru qabdu hatta yooni khay bireeta qobatti maa kana kana qabda mala nama khasatti kam fukkata tan qaanyira maqaasi balleessu qaanyira galateeffatu qabda yoo badaates galateeffatu qabda waan jiru qabduuni way anda dabiki yang kana oromotu la dhageewwan oromotu maal je mammaa keeti la dhageeffadhu nyaachisu hin maraadhe dhageeffadhu abbo la waan ko dhageeffadhu oromotu maal jedhama mammaa keeti
sigar gara jennan gabritti majjed okseeran amma abdiin akkasuma taara wal magala akkana fakkaatitti isin amma isa gargaaruudhaaf fi ani waan kana hojjetee namoonni kana kun gaarii miti jechuun an dhugaa dubbachuudhaaf la an dubbiin kun aarsee kala obboleessi ana kala nagargaaru ni mire la nagargaaru garuu nyaataa jirta bar ansi salphachiisu dha nyaata rama salphachiisu haqa dubbataadha malee maal akkana liqimsaa kan namaan akkana jettu Abdi fakkutaa osoo isin kana dhiisii kanarra fakkutaa si goote kabajaa sitti fudhachuu qabda ture. wallahi eewa kabajaa isiitti filiixu nyaachuu qaban nyaatu qabda maal Nusi jecha ganamatti dhaabbannu. Anaan galee dubbiin tun nyaacha ifiinuudhaa haa ajjiin haasoo jiru barra hodhamaa jechaa kan liqimsaati ishee arrabsalaa namni tokko abdii kabajaa qabu nama godhu. Nyaataa hin bilchaane garuu bilchaatee jira an pirankisi godhaa wallaahi pirankisi godhaa akka naadhaaf yeroo takka ajji an pirankisii gochuudhaaf jedhe malee dhugaa dubbachuudhaaf qophii hagana ga'u qophii asii qopheeffadhaa mana kana qopheeffadhaa maal jettee jennaan jaarsi isiillee waan takkan bitinii jedhe inni jaarsi jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha jaarsi waan takkan bitinii naan jedhee jennaan isii biratti isiinillee waan silaa daandii irraa bitamu raasaa irraa mallaqaan bitamu mana kana keessa godhuu beekaa ogummaa qabdi nyaata godhuu beetti nyaata garagaraa godhuu waan beektuuf an ogummaa waan qabuuf viizaa ta'ee waan biraa waan feeti as keessa waan dalaguuf waan takkan bitinii bishaan illee bitan keeka qofa bitadhu naan jedhan akkasitti tole jedhee dhugumaan isaan amanee keeka qofa bitadhe qophii akkuma agartan kanatti naa bareechiseetti anmoo daabboon dheedhiidhaa daakuudha wanni jedheen isin piraanki godhaa jira dhiifama naa godha wallahi piraanki godhaa. Adiidha uummata afootti akkas namaan jetta piraankiin akkasii. Piraankeedha kun uummataan daabboo ammoo nyaataa jira akka. Sabboontu piraanki atillee lolaa jirta. Ani shakkee jira gadi nyaachaa nyaata. Naaf isin eegganamatti isii hin dhukkuba akka dhukkuba si jecha kaatee goote. Isii wajji dhaabbachaa turre eegaree fitee ati akkana jennaan bas uummanaa soo hunda bayaan hin qaanyichiti naaf isillee. Garuu dhiifama ka amma kunoo piraanki jedhee jira dhiifama naa godha. Halas ayaan dhiifama si godha laakiin isii araarsuu qabda. Ayyoo isii araarsuu. Kama dhiifama. Rakkoon qabu ayyaa ta'u garuu piraanki akkasiin godhiin bukoo maali liixii akkasiin jedhe. La katamaan piraanki siin jedhee. Ayyee. Dhiifama illee naa godha. Ayyee dhiifama godha rabbi siif haadhiisan siif. Yalla. Kabajamtoota furtoota keenyaa qophiin kiyya akkuma itti fuufetti jira haala kanaan dhugaa dubbachuudhaaf waan mallaqa silaa meeqa itti fixu akkuma agartan kanatti bifa addaa kanaan bareeda ka fudhadhe nyaadhee jiraan hin bilchaanne maal isii piraanki godhuudhaaf namoonni biraa immoo dhugaadha akka hin jenne jechuudhaaf isii piraanki godhee jira haala kanaan qophiin kiyya akka bareeduuf manatti waan silaa keessummaadhaaf barbaachisu manatti qopheessitee qophii kiyya akkana naa bareechisuu isiitiif waan koo yeroo takka naa galatoomfadhaa galatoomnaa jedhanii waan koo yeroo takka.